Oromummaa dhiiga kennaa eenyutu nurraa haqaa galuufina jijjiiradhaati maqaa harka kennadha hadhaqa Oromiyaan hin jijjiirru maqaa Oromummaa dhiiga kennaa eenyutu nurraa haqaa galuufina jijjiiradhaati maqaa harka kennadha hadhaqa Oromiyaan hin jijjiirru maqaa Oromummaa dhiiga kennaa eenyutu nurraa haqaa galuufina jijjiiradhaati maqaa harka kennadha hadhaqa Aye, kami terrabune. Jaallatanii miti amma shanee jechuun hin jiru. Dadhabamte mitiire? Shantama taate? Dhibba shanis? Kuma shanis? Kuma shantamas? Dabarteeyyuu? Akkamittiin jedhure? Dhoksoon hin danda'amu. Kanaafuu maal nuun jedhu? Waraana bilisummaa maaliin jechisiisne? Qawwee isaanis maaliin nu gabroomsani? Kanaafuu yoo gaaffiin Oromoo osoo rasaasa tokko hin dhukaasiin bakka barbaannutti waltajjii sirrii araarri sirrii bakka jirutti deebii argata ta'e hin sodaannu. Dhaqneerra moo dhaqne? Injifannee immoo deebine. Lolas beenna araaras beenna. Wanti har'aa ani jechuu barbaadu dubbii amma araara marsaan kun marsaa faana elemoo qilxuu jettaniiyyu achumaanis faana araaraas ni ta'a. Araaras hin jibbines hin beeknu garuu wayi jira Oromoo. Amma namni yeroo baay'ee haasa'u diida inni carraa miidiyaa qabu waan baay'ee dhageenya. Oromoon akka ammaatti salphatee hin beekuu jedhu. Dhugaadhaa kun? Dhugaa miti. Oromoon akka ammaatti salphatee beekuu miti. Oromoon akka ammaatti falmatee hin beeku bo. Falmiitti jirra malee salphinatti hin jirru. Akka malee salphanne miti. Akka ajaa'ibaatti falmanne malee. Oromoo xiqqeessuun hin danda'amu. Falmii keessa immoo wal'aansoo wal qaban jennaan tokko kuffisuuf tokko kufuu diduuf wal sukkuumuun warrirriguun ni jiraata moo hin jiraatu? Ni jiraata. Qabsootu akkasi. Nuti kan namni har'a waggaa dhibboota dura wal ajjeesee wal bitee wal dhiitee wal hidhee wal godaansisee fixatee har'aree fidha itti jirra. Kanaaf adda fakkaate. Karaa nagaa ni dandahama yoo ta'e yoo otoo rasaasni hin dhuka'iin gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo nuti warraaqxota warraaqaan ammoo sirna bututaa sirna gita bittaa sirna cunqursaa sirna saaminsaa bakkaa kaaseetu sirna haaraa bilisummaa walqixxummaa dimookiraasii nagaatti amanudha bakkatti deebise. Yoo nagaa waaraa bilisummaa walqixxummaa dimookiraasii osoo afaan qawwee hin ta'in karaa nagaa waaraa nuu kennuu danda'u ta'e nuti warra dhiiga namaa dhangalaasuuf araada qabu miti. Dhugaa moo soba kun? Kan manaa nu baase roorroo sanammoo humna qawween nutti fe'ame. Karaa nagaa dubbannee furuu hin dadhabne. Kanaafidha karaan nagaa hanga qaawwal ilmee gaala keessa hulluuqsisuutti nama gaafatu ta'e. Gaalli qaawwal ilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Nagaani impaayera Itoophiyaa keessaa sanaan wal fakkaata. Namni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu malee akkaataa kamiini jara kana waliin haasa'uu danda'a? Gaaffii Oromoo sharafaa jedha. Lakki gaaffii Oromoo sharafnu nuti dhaloota jiileedha. Nuti dhaloota Abiishee irraa argedha. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argedha. Nuti dhaloota 1991 Leencoo Faarraa argedha. Nuti dhaloota 2018 Jaawaar Faarraa Baqqalaa Faarraa Daawud Faarraa argedha. Nuti dhaloota jiile
Jiilaamoo dabeessa bitu dhiiroo. Jiilaamoo dabeessa bitu. Dabeessi loleen argine dibbeessa qawweetiin beeku dhiigadhan argine hin sodaata fagootti kanaafoo sossobdee hin sodaatiin homaan taatuu jettee yoo fidde jannoomsuun ni danda'ama. Jiilaan garuu itti dhiigee itti cabeetu arge homaan taatu hin sodaatiin jennaan beeka goyoomsuu hin dandeessu. Kanaaf nuti dhaloota jiile gaaffii sabaa sharafuu hin dandeenyu keessumattuu empaayeera Itoophiyaa kana keessatti yeroo hundumaa nagaatiin gaaffiin Oromoo deebii akkan arganne dhaloota jiilee arge nuti. Gaaffii Oromoo hin sharafnu sharafoos hin dandeenyu. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomiyyuu taanaan nagosheet hin goonu. Yoo kun immoo osoo nuti hin dhukaasiin balballi isaa banaa ta'ee nagaan xumuranna ta'e nagaatiin xumuran. Kan kanarraa hafe strategic retreat yookaan malaan duuba deebi'anii karaa biraa immoo nama marsu yeroo hundumaa pilaan B qabatanii dhufani. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo pilaan A dide pilaan B C D hanga Z'tti qaban shakkiinaa jechuudha. Hanga Z'ttuu ni qaba. Kanaaf marfamuu hin dandeenyu. Kanaasoof nu qawwee hidhanneeti. Jiila kaleessaa qabna. Ummata Oromoof kanuman dhaama. Ummanni Oromoo qaaniirra hin jiru akka malee qaanee osoo hin taane akka ajaabaatti falmataa jira. Nama haaraatti ta'etti haaraa ta'uu danda'a malee ummanni Oromoo inni wareegama sana keessa jiru wareegamicha kaffalaa jiru ummanni Oromoo inni har'a bakka jiru hundumaatti waraana bilisummaa Oromoo kuma kitila kana bakka jirutti sooree hidhachiisee bobbaafataa jiru kun siyaasan dandeessanii siyaasan dandeenyu har'a nuti koddaan baannu eeleen baannu dugdarraa galaan qabnu sabni Oromoo siyaasni galee fi jennaan waraana bilisummaa Oromoo waraana guddicha waraana humna Oromoo gitu akka inni ta'uuf ijaare dhimmi araaraa hammanuma yoo ni taate ni ta'a hin ta'u taanaan hin ta'u qawween keessa jira gatiitti keerra jira hidhannoon keessa jira mudhii keetti jira jiilli nuti jiilleerru yaadannoon sun eessa jira sammuu keenya keessa jira. Kanaaf nuti warra marfamu miti warra marsu malee. Kanaaf iyyoo har'a yeroo as teenyee haasa'uu jirru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo maqaa araaraan waan nu dagachiisan fakkaatanii ummanni Oromoo nagaa fi araara waan jaalatuuf daguu akkasii keessatti galchine marfama barbaannutti galchine harkaan qabnaa yeroo hundumaa sammuu isaanii keessaa ba'uu dide ammallee ballaan kanuma bara ijjisaa argee haasaa sana waraanicha bakkuma sanatti eeganii akkuma kaleessaatti eeganii harkaan qabnaafi karaa tokko araara odeessaa karaa biraa abidda bobeessaa gara keenyatti dhufani abidda sana dhaamsuu miti abidda mataa keenyaa qabsiisneetu gumgumsiisaa jirra. Isa gumgumu sanatti simakuuf immoo akkuman sila jedhe bosonni dacheen Oromiyaa lagni gaarri yeroo hundumaa amma kana booddee immoo torbeetti hanqaaquuf deemaa jechuudha. torbaniin hanqaaquuf deema. Nuti aloota didedha kan dinne nagaa miti roorroo har'a faana elemuu qilxuu jenne elemoo qilxuu wareegamaan isaa ekeraan isaa nu caala. Kanaaf fayyaa lafa kanarra jiraanne nuti namni lubbuun jirru ekeraa elemoo qilxuutiin gadi taanee jiraachuurra akka elemoo qilxuu falmannee wareegamuu dhaloota barbaadnudha jechuudha. Dhaloota akkasiiti nuti. Kanaaf wareegamni keenyi onuuf cidha keenya. Kanaaf Oromoon har'a qaanii keessa son taane falmii keessa jira. Ni guduunfannammoo guduunfachuufis deemna. Nagaan Oromiyaa keessatti
gaaffii saba Oromoo deebisu mootummaa empire Itoophiyaa wal jalaan wal harkaa fuudhaa dhufanirraa takkaayyuu argameen beeku titiirtarraas damma eegneen beeknu titiisa yoo gaaguratti gashan ji'as kaayii waggaas kaayii waggaa dhibbas kaayii titeesni titeesuma itti deebitee dhaqxe gaagorri ontuudhuma wanni atichi keessaa damma argattu hin jiru warra kanarraas wanni eegnu hin jiru bara dhufaa darbaati arginee jiille kanaafiyyuu nuti xumuradhatti goona warri keenya abbootiin keenya kaleessa xoofoo isaan itti dhiigantu jira walakkaan itti dhiiganii walakkaan guutaniiru walakkaa hirruu hafte itti guunna nuti immoo kanaaf isaan kaleessa haalli yeroo mijannee fi rakkoo guddaa keessatti saba Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf Oromoon akka Oromoo ta'eyyuu bara of hin beekne biyya Oromiyaa qabaachuu isaatu afaan Oromoo qabaachuu isaatu saba Oromoo ta'uu isaatu bara hin beekne keessatti yeroo qabsoo gaggeessani yoo dandeenye heddaan buqqisna dadhabnu ilmaan itti guddisna jedhani dhuguma baras hin dandeenye ilmaan itti guddisaniiru nuti immoo mammaaksa goonee fuunee nutis yoo dandeenye gabrummaa heddaan buqqisna dadhabnu ilmaan itti guddisna hin jennu nuti ilmaan sana kanaafuu maal goona hundeen buqqisnaa jechuun nurratti raawwata humni keenya guddaa meeshaan keenyas guddaa waliis ni galla tokkummaan keenyas utubama namni addunyaa lama keessa jira addunyaa tokko keessa warri jirani addunyaa ususii hamii dhalaannalli gumgummii yeroo hundumaa warqee keessa dhoqqee warra barbaadu isaaniif yoo seeraa wal gaafanne seenaa wal gaafanne jaalataane waliin madoofne waliin dhiigne waliin hagamne roobas aduus waliin dandamanne warri dirricha irratti argamne akka nuti facaanu tamsaanu gargar baanu isa sangoota burree sana mammaaksa sangoota burree isa tokkotti tokko himaa isa biraatti immoo waan biraa himaa jeedalli sangoota fixxenu gochuu warri barbaadu addunyaa kosii keessa warra jiru isaan akkasii warra gadheef immoo deebii kennuun hin barbaachisu maal jennaan gadhee walii yoo gabbuutee gadhummaatiin lola bante inni si injifata sababiinsaa muuxannoo gadhummaati qaba muuxannoo gadhummaa waan qabuuf waan si injifatuuf gadheen deebii kennuufii osoo hin taane ni dhiisu callisanii ignore godhan gadheen yookaan stupidin inna ignored ta'uu ofuma isaati akka saawwa eegee of irratti nyaattu of nyaateetu of ajjeesa addunyaa sana keessa warra jirani achumatti kosiima sana keessatti itti qadaannee dhiisneetu addunyaa biraatu immoo jira addunyaa haqaa qabsaa'onni Oromoo kan keessatti lafee cabani dhiiga dhangala'ani lubbuu dhabani maatii facaasani lafti isaanii gumbiin isaanii qullaa bule onee taa'e warra gaachanni isaaniis abdiin isaaniis hirkoon isaaniis hegereen isaaniis waraana bilisummaa Oromoo ta'uu warra beeku warra yeroo hundumaa dhoqqee keessallee deemee warqee barbaadu mudaa waraana bilisummaa Oromoo irraa gadee barbaadee baasee qubatti qaba osoo hin taane ilmaan isaa qabsoof gumaache waan taateef irra deemee xuriishee warra irraa dhiqu keessumaayyuu ummata Oromoo isa magaalaa baadiyaa Oromiyaa keessa jiru waraana bilisummaa Oromoo waliin wal faana hiriiree nyaachisuu obaasuu daandiitti argisiisuu miti waliin battala qabatee wareegamaa jiru ummatas akkasii achi keessa jiranni kun kanaaf noti olola sa miidiyaarraa isa barri fide silaa namni bilbila qabaachuun hiree rakkoo dafee fura hojii namaa salphisa namni addunyaa kosii sana keessa jiru garuu isa kana yeroo isaatti gubee qabeenya isaatti gubee sammuu isaatti gubee ittiin nama diiguu ittiin Oromoo diiguu ittiin Oromoo qaanessuu salphisuu waan gaarii silaa
leegaasii gaarii dachee kanarratti abaluu waa hojjetee darbeedhaan lafa kaa'ee darbuu mannaa ulfa lafee jilbaa hin dhalanne akkasii seenaa keessatti nama dhalee darbu warra akkasiitu dhimmatti ba'a. Kanarraa kan hafe inni waliin lafee cabaa jiru, inni waliin hagabee, inni waliin dadhabee, waliin dachaa buunee tabba bahaa jirru waraanni bilisummaa Oromoo dahoosaa, golgaasaa, gaachanasaa, hegereesaa ta'uu ni beeka. Kanaaf muudaa keenya waliin nu qabatee socho'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo warqee dhoqqee keessaa baatee ibidda keessa dabartee faaya mormaa taatee bareeddu akka taatu kan godhe ummanni Oromoo inni keessa jiru silaa galata nurraan qabu waliif du'aa jirra, isaaf duuna nuuf du'aa jira. Galanni keenya Oromiyaa hegeree qabdu dhalootaaf taatu dhaloota har'aa kana miti. Dhaloota har'aa qaruun baay'ee ulfaataa ta'e dirreematti waliin turre miti ree, waliin turre miti. Amma qaramtaniittu sichi immoo inni kun immoo fuudhee sin qaraa deema. Dhaloota akkamii jira har'a Oromiyaa keessa? Dhaloota abbaan qabne ta'e piroojeektii bara dheeraa irratti hojjetame, waggoota hedduuf irratti hojjetame, dhaloota araanni yookaan suusiin ajjeese, dhaloota barnoota jibbe, dhaloota akka sirnaan guddatee biyya isaa hin qabanne taasifame irratti hojjetame. As jala maal jettani? Jimaa. Asiin maal jettani? Bishaan. As keessa maali? Loozii. As keessoo sukkaara. Asiinoo tamboo. Dhaloota akkasii jira Oromiyaa keessa. Nuti du'uu keenya laalaa jirra. Lubbuun du'uuni naga. Namni du'a hafu hin jiru. Nuti egeree keenya du'e, dhalootatu dhaabbiitti du'e, barnoota dhabe, waan barbaadu wallaale, hegeree isaa dukkanaa'e. Dhaloonni akkasii akka Oromiyaa keessatti baay'atutu barbaadame, irratti hojjetame. Dhaloota sammuun doome, gaaffii mirgaa miti, nameenyuma isaayyuu hin beenne, bu'uura sabaa kan ta'e, bu'uura biyyaa kan ta'e maatii irraa jalqaba. Maatiinuu sirnaan akka ilmaan isaa hin guddifamne nurratti hojjetame bara dheeraa. Qaaniin gabrummaa nuti keessa jirru ajjeefamuu keenya miti. Fayyaa duune, fayyaa saamamne, ilmaan gabbaruu irra dabarree namummaa gabbarre. Kana mannaa isan sila sinitti hime jechuudha. Jaallan qaqqaaliin kaleessa gucaa fi faajjii har'aa nutti kennani lubbuun mararfanne wareegaman suni wareegamaan isaanii jiraa keenya caala kanan jedhe. Kanaaf ni laannaaree kana illaan dabarsinee illaan falmiin keenya ittuma fufa hin dhaabbatu. Dhiigas dhangalaan lafees cabnu lubbuus baanu bilisummaan ammoo akka dhufu dhibbaaf dhibba ni beekna. Akkuma jettan alaabittiin kuni handhuura Oromiyaa Finfinnee yeroo jennu Finfinnee lafa magaala miti. Abashoonni magaala Finfinnee jedhu ijaaraniiru hin ijaarre. Addis Ababa magaala jedhu ijaarratan. Dhugaan jirus kanuma. Finfinneen lafa hurufa bal'aa tufaa munaafaa farda keessa gulufsiisaa turan. Magaala Finfinnee jedhu Oromoon hin ijaarranne. Addis Ababa magaala jedhamtu immoo Habashaan ijaareera. Gamoon achirra jiru Addis Ababa, lafti isaa immoo Finfinnee. Kanaaf Finfinnee kan barbaannu lafa sana barbaanna. Magaalaa sana yoo ta'uu baate siinoo tiraakiitti feenee eessatti erginaafi ayyee gara saannuu keessaa jedhanitti erginaafi rakkoon hin jiru jechuudha. Kanaaf handhuura Oromiyaa Finfinnee lafa seenaa sanarratti lafa gootonni qaqqaaliin hedduun itti fannifaman sanatti lafee isaan itti geessinee fannisna. Hin ooltu kun immoo sissiqaa goobana siin jedheera. 5 jennaan 50, 50 jennaan 500, 500 jennaan 5,000, 50,000. Ammayyuu hin ginne Oromoo, hin madaalu Oromoo. Torbaniin itti hanqaaquudha qabnan siin jedhu. Kanaaf Oromoo madaalle ammayyuu waraana Oromoo madaalu, waraana
dachee bal'oo Oromiyaa madaalu waardiyaa ta'ee dhaabbatee tiksuu danda'u waraana naamusa qabu waraana professional ta'e sana dhaloota hegeree biyyaa ta'e sana ijaaruu irratti hojjenna sana irrattis hojjedhaa qoqqoodamuun harca'uun nu keessa hin jiru hin jiraatu sun awlola warra addunyaa tokko keessatti koosii walitti qabame iddoo tokko taa'ee nu harcaasuuf odeessuuti qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessa jirani waliin dhiignee waliin fiignee waliin ciisnee battala tokko caa tokko jalatti waa'ee hegeree Oromiyaa waliin dubbannee abdii walitti himnee wal biraa wal dhabnee hadhooftu waliin liqimsine nutu waliin beeka har'a eenyuyyuu yoo waan barbaadeedhe waraanni bilisummaa Oromoo naamusa kamuu cabsee iddoo fedhe yoo jiraate rakkoon narra ga'ee jennaan kan jalqaban irraa dhukaasu isa ta'uu nan abdadha eenyuyyuu gargar nu baasuu hin danda'u kan immoo kan argine yeroo shaneen bakka meeqatti caccabdee karaa nuftee nu kadhatti araaraa nama waliin haasofnu dhabnee kijiba sun kijiba ta'uusaa immoo nuti kadhaa namaan dhaqne nagaaf immoo yoomuu balballi keenyi banaa yoommoo nu kadhatan 10 taanee dhaqne dhaaba tokkicha abaaboo kan Oromoof malu bocaa jirru sanaan bakka buunee araara dhaqne sanyiin hin dhaqne gammeen hin dhaqne qeerransoon hin dhaqne hambisaan hin dhaqne magarsaan hin dhaqne balbala namaa akka kajeeltuu qoba deemanii rukunne nama tokkoon dhaaba tokko sirna tokko hiree tokko Oromiyaa tokkoof bakka buunee jila achirratti argamu dirree teenye tolfanne eessattiyyuu sochoonee hojjechuuf addunyaan irra barruu nama harka tokko irra jirti kanaafuu woboon karabaataas uffatee suufiis naqatee deemuun barbaachisa yoo ta'e ni dhaqa dirree irraas bakka buusnee erginee turree jechuu kanaaf woboon hundayyuu ta'uu ni danda'a moo hin danda'u ni danda'a jechuu hundayyuu ta'uu ni danda'a qabsoon Oromoo hireen Oromoo kan kanaan dura ummanni keenya biyya adda addaa keessatti hiriira nagaa bahee balbala faranjii adda addaa biyya adda addaatti dippiloomaasiif embaasota adda addaa ambaasaadderootaaf dippiloomaatota dubbisee namni waraqaa isaallee irraa fuudhee dubbisuu keessummeessuu dadhabe har'a iddoo barbaannetti akka barbaannetti waliin haasofneetu yoo hireen Oromoo karaa nagaa deebii argata ta'e akkasiin deebii argachuu danda'a jennee itti himna hin sodaannu ni injifanna achiinis maal jennaan haqa qabannee deemna gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo hin sharafamu sun immoo mootummicha kanaan dura bakka qaamni sadaffaa walaba ta'ee biyya walaba keessatti walaasofne inni sodaataa ture ni saaxilee jechuu waan dubbatu hin qabu waan ta'eef achittis lolaanis siyaasaanis ni injifanna injifanneerras kanaafuu gaaffin mirga abbaa biyyummaa Oromoo hanga deebii argatutti duuba deebi'uun gama kamiiniyyuu hin jiru hin jiraatu kumaatamaan kuma kurnootaan ni leenjisna ni hidhachiisna ni bobbaafna ni lolla ni lolla ni guduunfina gaaffin saba Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa deemsi keenya harkaanfiin gara rarraga bilisummaatti gochaa jirru kan yeroo kamiyyuu caalaa shaffisaa sirnaan maniisaa qiyyaafannee jirru sana rukuchuuf akeekkate bariin suni dhiyaateera isin immoo warra barii sana shaffisiistanii lukkoon iyyitee wenniinis korrisee simbirris waccagaa lafti bari'u geessee warra sana akka taataniif dirree irratti argamtanii dheeboo beela dadhabbii fiigicha gangalannaa luluqqa'uu ququnca'uu hunda isin irra ga'e sana amagaa warra akkas ta'aa turtan dhiifama naa godhaa hammeenyaan miti quba qabaadhaa warra dirree irratti akkasiin godhe hunduma isaaniif dhiifama godhaa
dafqi nuti asitti dafqaadii illee keessaa dhangalaasne dhiiga dirree lolaa keessatti dhangala'uu oolchuuf waan ta'eef yeroo baattan isaan galateeffattu. Akkasuma akkas miti. Bu'aasaa argitanii waraana bilisummaa Oromoo qawwee fidhannoo baatee xonnoqaa dhufe garuu jaaldaandiin dhodhommoqaa ture, miilaan of hooqqataa ture, leenjii gahaa qabaatte jennaan baraan isin dulloomtu, baraan ijoolleenuma muuxatta. Akkasuma akkas miti. Kanaaf isa nuffaa turtan, dadhabaa turtan, gatiin isaa, mi'aansaa, firiinsaa dirree lolaa keessatti innaatti fayyadamtanidha. Hubattu waan ta'eef barsiisota keessan hundumaattis hin qabamiinaa jechuudha. Tole ummata Oromoof dhaamsan qaba. Taatee adda addaa amma magaalota naannoo Daduu, Kombolchaa, Gabatee, Waayyuu, Fincaa, Baatuu warra amma buqqisnee qabannee jirru jechuudha. Isin quban qabdanii ammatti kanatu jira. Deemsi immoo garuma Finfinneeti. Kanaaf magaalota kana keessatti ummanni Oromoo sabni guddaan amma naga'u kun sabni kabajamaan sabni walqixxummaa bilisummaa nagaa fi dimookiraasii addunyaan kun otoo hin shaakaliin durayyuu jalatti wal bulchaa ture sabni amma naga'u fal'aanaaf shukkaa wal jalaa fudhachuun qaanii guddaa. Yoo qaaniin jiraatte qaaniin keenya wareegamuu keenya miti. Qaaniin keenya safuu, duudhaa, aadaa Oromoon waan namaa wal jalaa hin fuune kan ofiiyyuu dabarsee namaa kennu sabni guddaan suni hattuun akkasii magaala keessatti warra rakkisuun baay'achuun nuuf qaanii safuu ummanni Oromoo isa sanarraa wal tiksee bakka waraanni bilisummaa Oromoo lafa bilisa baasee isa bilisan baanetti wareegama kaffalaa tarkaanfatutti wareegamni sun wareegama toluma dhiiga saree ta'ee dhangala'u akka hin taaneef wal tiksuu koree bulchiinsaaf bilisummaa kan yeroo tolfatee jaarsi biyyaa jira, qeerroon biyyaa jira, abbootiin amantii jiru. Warri kun wal ta'anii lafa bilisa bayetti nagaa waaraa buusanii bulchiinsa yeroo tolfatanii akka wal bulchan hattuun ammoo kan dhiiga dhangala'uu waraana bilisummaa Oromootti xurii dibu kan warra addunyaa kosii keessa ta'anii hojii fafee hojjetan nurraa yeroo hundumaa xurii mudaa baasuuf barbaadaniif balbala saaqe hattuu akkasii bakka hin qabnu booru tarkaanfii yoo fudhanne ummanni Oromoo kanarratti nu komachuu hin qabu. Saba guddaa sanatu itti qaanaa, saba guddaa sanatu itti salphata waan ta'eef salphina sana wal oolchuuf bakka akkasiitti yakkoota akkasiif obsa tokkoyyuu hin qabne. Akkuma mootummaa Itoophiyaa keenya obsa fixanneerraa jedhaniiyyu ammas obsanii ammas xumuraati obsa fixanneerraa ammas obsa fixachiisna obsanii ammas obsa fixanneerraa shimeenfaa jechuu amma obsa liqeessinaafi Waaqayyo dandeessisiisee sinaa obsisiisu malee inni miilana hinuma sinjiksaa ittiin jennaa jechuu. Inuma qabanna Oromiyaan kanuma ilmaan Oromooti inuma taati. Obsaaf jajjabina isaa siniifaa kennuu ittiin jennaa jechuu ammayyuu dabalaa obsaa ittiin jenna. Raasna amma raasaan jirru coqocoqaa jirra coqocogoo beektu erga raasanii humnaan raasanii roon afuura baafachaa futtisanii booddee maal godhu ni coqocogoo jechuu suuta maal gochuufi embiibanii dhadhaa baasuufi coqocoqaa jirraa jechuu dhukkeen kaa ture suuta maal ta'aa deema satil gochaa deema qabbanaa deema dhiigni dhangala'ees ititee gatii godhatee lafeen cabes biqilee ija godhatee Oromiyaan ilmaan Oromoof maltu gaanfa Afrikaa irratti impaayera Itoophiyaa keessa isheen turte guutuu Afrikaa irrattu saba guddicha sana kabajaa
safuufi namummaa itti horra sun ta'uu baate itti wareegamna malee harka hin kennannees hin beennu dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti leenjifame jiilaa san sila siin jedhe sana jiilaa dabeessa kanniis harka kaayii jettee ol qabaasi ni sodaata sossobdeetti galchite naman ciniin tochaa suutuma suuta ni jagnooma jiilaan duruu kanniis harka kaayee ciniintee arge itti kaayootte nama ciniinti argeeraa jedhaa jechuudha nuti warra ciniinamee argedha warra jiila sana qabudha mootummaa kana waliin hojjechuunis hin danda'amu sababa inni hin danda'amneefi mootummicha keessatti sirni jiru sirna haadha ajjeesu ilmoo ajjeesu sirna saamichaa sirna paartii waraanaan tiksu sirna korojoo hatu warra kana waliin hojjechuuf waraanni bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin danda'u haaromsa sinii kenninaa jedhu haaromsa akkamii nuu kenna haaromsa hannaa haaromsa paartii yookaan nam-tokkee sirna sana eegu ummanni yoo waan barbaadu filachuu fedhee waan isaaf hin taane immoo barcuma siyaasaa irraa buusuu barbaade mirgisaa akka hin kabajamne yeroo dirqamni itti kennamu warra kana akka ajjeesnuuf kanaaf nu haaromsu haaromsa akkasii barbaaduu miti kan manaa baane nuti sirna cunqursaa gita bittaa saaminsaa fi dhiittaa bakkaa kaasnee sirna walqixxummaa tokkummaa bilisummaa dimookiraasiitti amanu bakka kaa'uuf kanaaf nutu isaan haaromsa sirna walqixxummaa isaan barsiisa dimookiraasii isaan barsiisa paartiif buloo osoo hin taane waraana uummataa ta'uu isaan barsiisa malee isaantu nu barsiisa miti kanaaf kan inni nagaan xumuramuu hin dandeenye hiikkachuu ka'edhu qofaatu sammuu jaraa keessa jira nuti hiikkachuu kan beeknu ofirraa osoo hin taane diinarraa qofa kanaaf hanga gaaffiin Oromoo deebiin argannetti hiikkachuu hin dandeenyu waan ta'eef lolli sun itti fufe uummanni Oromoo kanaan duras eebba yeroo darbee irratti qophaayi yeroon isaa ga'eera waamicha qabda woboorraa dursummaa wobootiin lafee cabuu dhiiga dhangala'uuf lubbuu dhabuu wobootiin waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriirtanii yeroonitti mirga biyya abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa dhuunfachuuf geessan gaheeraa kanan jechaa ture yerichi amma osoo qonnuu osoo aramnuu osoo barsiisnuu osoo daldalluu hojii kamiyyuu keessa teenyeetu waamicha woboo haa dhaggeeffannu yeroon isaa gaheera itti fufna xumuratti goona saamichi dhiittaan cunqursaan dhaabbachuu qaba sana dhaabuuf immoo waraanni ummata Oromoof ta'u lakkoofsaa fi bal'ina dachee sanaa waraana gita kan sanaaf ta'u leenji'aas jira leenji'ee ba'aas jira hidhachaas jira irraa hiikkate kanaaf sanaaf qophaa'u malee Oromoon jilbeenfachuu harka laachuu duuba deebi'u hin qabu qabaatees hin beeku warri kotta galaa akka tiksee looniitu galuuf loon sassaabbachuutu irra jira lakkaawwattee qabatteetu galchi nu tiksee looniitii miti waan baaneefii qabna afaan tokko dubbannaa nuti ilmaan Oromootiin hun jedhu afaan dubbachuu miti dubbiin afaan tokko dubbachuu miti yoo afaan tokko dubbachuu wal nama dhabsiisu ta'e addunyaa kanarratti biyyi akka Somaaliyaa afaan tokko dubbattu amantiillee wal fakkaataa qabdu saba tokkicha taate hin jirtu addunyaa kanarra Somaaliyaa keessatti immoo warra maaltu ta'aa jira qubuma qabna dubbiin afaan tokko dubbachuu osoo hin taane ilaalcha tokko qabaachuu fi qabaachuu dhabuu irrattidha hundaa'a kanaaf mootummaa abbaa irree Oromoo harkaa qabu kana jalatti namni waggaa 3-4 keessatti du'e hin beeknu iyyuu amma kan bara Haayile Sillaasee dargii ihaadigii
namni siyaasaaf ajjeefame ebeluu isaallee ni beekna. Guutummaa Oromiyaa keessatti hanga gaafa TPLF bakka ka'utti nama ajjeefame eenyummaa isaallee ni beeka Oromoon Oromiyaa keessatti. Nama garuu waggaa 3 har'a kaasee waggaa 4 waggaa 5 kaasee Oromiyaa keessatti Oromummaa isaaf wareegamaa jiru. Guutummaa Oromiyaa keessatti beekuu miti. Ganda tokko keessatti iyyuu meeqa akka guyyaa tokkottuu ganda tokko keessatti meeqa akka ajjeefamaa oolu beekuun sadarkaa ulfaate irra gahameera. Falmirra jirra. Mootummaa hankeenya Oromoon jedhe. Ijoollee abbaa gadaa Oromoon jedhe. Afaan tokko dubbanna Oromoon jedhe. Akkitti nutti qoosan beektu. Viidiyoo tokko ka Abiyyi afaan Oromoo guddateera. Afaan Oromoon guddisni Abiyyi jedhu maal taatan afaan Oromoo guddisaan jiru ani mootummoonni naannoo innaa dhufan fa'a nagaadhaan nuun hin jedhanii galatooma afaan nuun hin jedhanii ummata Oromootti akkasitti qoose jechuudha. Afaan guddisuu jechuun namni tokko galatoomaa namaan jechuutu afaan guddisaa jechuudha. Oromoon sadarkaa kanatti waa yaaduu hin danda'u nuun jechuu isaatii jechuudha. Warra akkasiitu afaan tokko dubbanna waliin hojjennaa nuun jedha. Warri kun hundeen buqqa'ee cunqursaan isaanis giti saamichaa isaanis waliin dhidhima galee sirni tokkummaa walqixxummaa bilisummaa fi dimookiraasiitti amanu bakka bu'uun dirqama ta'a kan jennu. Kanaaf Oromoon sanaaf of qopheessuu qaba. Nuti Abiishee miti, Laman Gowwoom miti, Waaqoos miti, nuti Leencoos miti, Daawudis miti. Nuti dhaloota isaanirraa hambaa ta'ee isaanirraa argee jiile bakka isaanitti muxicaatanis bakka isaanitti kufanis warra beeku dhaloota isaan guddisan galata qabu walakkaa xoofoo sanaatti dhiiganiiru walakkaan of immoo fuunee afaan irraan geenye dirba bagooneerra xeeqqumatti dhiigneetu jennaan galmaan ni geenyaa kanuman qaba. Asaasinitti dheeressuu ankanuman qaba. Oromoon of haa qopheessu lafa waraanni bilisummaa Oromoo bilisa baase hundumaatti immoo hanna saaminsa sirna dhablummaa haa balleessu waan Oromoof malu waan Oromoo gitu waan Oromoo waliin deemu bakkatti gadhaabaa haa deemnu. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessa jirtan bakka jirtan hundumaatti rasaasa qabdan qawwee keessan keessaa tokkollee yoo jiraatte sirna cunqursaatti dhukaasuuf qophaahaa itti bobba'an dhaamsa kiyya. Akkasumas waraana ilmaan Oromoo hojii dhabdanii jiruu dhabdanii jireenya dhabdanii barattanii dargaggoo ta'uun yaaddoo biyya keessatti ta'ee isin dargaggoo taatanii silaa egeree biyyaa ta'uu caalaa yaaddoo biyya akka taatanitti mootummaan abbaa irree sin hubachuurraa kan ka'e garatti deebitan abdanii xumurarratti waraana poolisii milishaa taatanii akkuman kanaan dura jedhe ammas baay'een keessan as keessa jirtani waraanni bilisummaa Oromoo akka bulguu godhanii dhiyeessan sammiti ofitti sin qaba sin kunuunsa obboloota isaati sin mararfata du'a seenaan qabne sin oolcha xurii harka keessaniif bishaan sinii buusa kotta dhiqadha qulqullaa nutti dabalama du'a seenaa hin qabne hin du'ina sana oola waraana keessan waraana bilisummaa Oromoot dabalamaati qawwee arrabni ishee gara sabaatti garagalte sabarraati garagalchaati gara mootummaa abbaa irree cunqursaat deebisaan dhaamsa kiyya irra deebi'ee ammas waraanni bilisummaa Oromoo ammoo waraana akkasii of baree dammaqee qumni kiyyaa arraba qawwee kiyyaa gara saba kiyyaatti garagalchee hinnu kaasuu jedhee isinitti dhufe akkuma aadaa waraana bilisummaa Oromoo isa beeknuuf kanaan duras ittiin hojjechaa turreet simadha kan qabsootti dabalamuu fedhu gara qabsootti finnee bishaansaa buusnee fi qulqulleessinee xurii saba irratti dalage jalaa isa baasnee akka inni saba isaaf dalagu saba isaaf jiraatu
taasisna. Isammoo hin dandeenye fedhas hin qabne akkuma baratame akkuma aadaatti gara maatii isaatti qe'ee warra isaatti galchina. Kun aadaa waraanni bilisummaa Oromoottiin beekamu san saakkaa wobooti sana taasisaa. Kan kanarraa hafe bakka deemnu hundumaatti nuti ambaasaaddera qabsoo bilisummaa Oromooti. Oromoon inni diidaas inni keessaas bakka itti nu barbaaduuf iddoo dhaabbachuu qabnu bakka itti nu eegu qaba. Iddootti nu eegan sana dhaabbannee taanee argamuu qabna.